hanqina namarraa. Eenyu faawujiin dalagaa turte mee eenyu yaadatta? Asaantii sammuu hedduun jaalladha. Dirreedhaatti dhalatte? Beetee ni tuffadhe kasaanii dhiifama naa godhi. Oromoo ta'ee dubartii ta'ee namni waan sana hojjete si qofaadha. Eessaa fidanii si kannanii miti si kannanii hin dhaqin. Maaltu kan keenya kana xiqqoo rakkisaa godha jettee yaadda? Machooftuu takka ta'e. Credit captionii dhumarratti dha'u? Hedduu. Nama kana hundatu hojjetaa kanaa si jechisiisa. Barumsa kiyya hundumaa karaa professionii jijjiiruu irra jira. Carraa Hollywoodii fa'aa kana daawwachuu carraa akkasii argatu. Experience asitti qabuu fi achi qabu adda. Maatiin kee maal jedhu ture? Hammam sitti gammadu? Abbaan kiyya doktara. Asaantiin fa'aa garuu DVD-dhaan gurguramaa turanidha. DVD maali namni filmii kana distribute godhuutu dhabame moo biyya tana keessatti araada filmii qabda gaara gubbaarratti dhaqeetiin dalage sistemni kun waan akka meeshaa wayii takka keessa dhaqanii seenanii moo guyyaa tokko moo maayikii kaasteetuma sirbitaame naman dhiisu kun fedhii addaa qabaachuurraan kan maddu malee kun maallaqaafis yookiin seermooniin bunaa hedduun jaalladha dhaamsa turii qawwee sin jaaladhu ablee sin jaaladhu man keenya guyyaa har'aas immoo imala fagoo daandii fagoorraa asitti affeerranne gara istuudiyoo Gammadaa Shootti argamtee jirti. Maarree isa dura immoo Gammadaa Shoo sponsor gochuudhaan kan waliin hojjechaa jiran baankii Awaash Itiyoo Telekoomii fi akkasumas Ilillii Grand Real Estate guddoo isaan galateeffatu. YouTube keenya subscribe gochuudhaan miseensa maatii Risaa Miidiyaa akka taatan gamanaan isin affeerranna. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo taatoo daayireektara akkasumas immoo haadha fiilmiiwwan lamaa olii kan taate Keeyiraat Yusuf biyya Ameerikaarraa dhuftee nu gidduutti argamti. Pirooduusaroonni keenya Keeyiraat asitti argamtee istuudiyoo geessetti naan jedhanii Keeyiraatiin waliin hasiman. Baga nagaan dhufte Keeyiraat. Akkam jirtu? Akkam fayyimaan jirta? Baganagaan dhufte. Baganagaan eegan. Baganagaan dhufte. Welcome. Baganagaan eegan. Akkam? Nagaan. Fayyaa. Baganagaan dhufte. Thank you so much. Noris. Beautiful. Real estate guddicha Ilillii Grand Real Estate maal eegdure ammuma murteessaa odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii fayyadama. Ilillii Grand Real Estate. Keeyiraat Yusuf baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegan isinis galatooma. Egaa maqaan keenya sirriin Keeyiraat Yusuf haa ta'u asaantii haa ta'u wanni isaayyuu bitaa namatti gala yeroo tokko cuftuu keessatti asaantii fa'aa jettee barreeffatta. Maqaan keenya sirriin garuu isa kamii daawwattoonni sirriitti wal si haa baranii jedheen. Maqaan kiyya sirriin Keeyiraat Ismaa'il Yusuf. Ismaa'il? Ismaa'il middle name kiyya Ismaa'il. biyya alaatitti immoo middle name siyyaamanii Keeyiraat Yusufin siyyaamanii akkasumatti Keeyiraat Yusuf jedhanii fudhadheen kanaaf egaa nutis Facebook irratti maarree irratti kan beennu Keeyiraat Yusufin beekna waan ta'eef Keeyiraat Yusufi asaantii sammuu hedduun jaalladha filmii kiyya kaduraa waan ta'eef namni hogguu asaantii jeena hedduun jaalladha asaantiin maqaa kee qofatu hin ta'in maqaa kaampaanii keetis miti asaantii filmii kaampaanii kiyyaati maqaa asaantii filmii maqaa kaampaanii kiyyaati Egaa daawwattoota keenya Keeyiraat artistii akkasumas taatoo jabduu bara durii sana tuuta dhangaa keessa nama ture keessaa tokko garuu yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessa waan hin turre fuulli keessa nama jalaa badeera gara biyya abbaa keettis baga nagaan dhuftee siin jenna carraa kana. Galatoomaa isinillee baga nagaan na eedanii Gammadaa Shoo kanarratti na afeeruu keessaniif ammoo guddaa galata qabdan. Galatoomeetis keessummaa keenya taatee waan dhufteef gammachuu guddaa qabna. Egaa Keeyiraat biyya Ameerikaarraa dhufte. Ameerikaa kanatti waggaa baay'ee jiraattee dhufte garuu akkuma Finfinnee dhufteen immoo Finfinneen qubattu fiigdee garuma Dirreedhawaa deemtii jedhan maali wanni gara sitti si fiigsisu? Biyya dhaloota kiyyaati gaa Dirreedhawaan. Oh, Keeyiraat Dirreedhawaatti dhalatte? Ani Dirreedhawaatti hin dhaladhe garuu immoo guddinni kiyyaa Dirreedhawaasi Awwadaayii hedduun jaalladhaasi Awwadaayii. Haramayaa Harar Finfinnee. Oh, Finfinnee akkasumattis Chicago dhasan booda jechuudha. Kanaafi
Diradhaadhaa fi harar gidduudhumatti waan olii gadi deemaa guddatte. Olumaa gad deemaatiin guddatte. Barnoota fa'aa eessatti eegalte eessatti baratte barnoota? Barnootaas gaa Diradhaawattumaan eegalee Awwadaa ittillee baradhee Haramaa ittillee baradhee Finfinnee ittillee baradhee. Okay, hanga kutaa meeqaatti fixxee dhufte garan? Ani tuttuqeetumaan deema gaa 1 year 2 year 3 years ni jiraame akkanumatti waggaa takkaas ta'e waggaa lamaa sochiis abbaa kiyyaatiitu dalagaadhaaf olii gad deema ture. Maal dalagu ture abbaan kee? Abbaan kiyya doktara. Oh, dhugaa? Inni doktara ajajameeti olii gad deema gaa. Okay, isuma jala deemna jechuudha. Bakkuma isaa yaamaman cufa wajji deemna. Bakkuma isaa yaamaman waliin deemna. Ilmaan isaa dhiisee deemuu hin barbaadu inni. Inni rabbi rahmataa godhuu fi akhiramee jira. Isaatiitu olii gad hogguu deemu fudhateetuma deema jechuudha. Gara Finfinnees abbaa kee wajjin dhufte moo ati kophaatti? No, ani gara Finfinneettis maatuma kiyyaa wajjin dhufe my family. I mean, my parent. Okay, guutumatti jechuudha. Guutumatti jechuudha. Obboloota meeqa qabda? Achumaanis yoo nu Torba. Torba. Torban keessaa immoo ani sadeessaati. Garuu Finfinnee eega dhuftee keeraatti naannoo mooraa ETV jalatti argamte jedhan akkuma. Achuma jalatti hin guddadhee yoo naan jette wayii. Isaaniin na guddise. Dhugaa dubbachuudhaaf beekee ani akkasitti ogummaan sana keessa jira gaafa xiqqoo gaa mini miidiyaa kana jiraami. Achi keessatti numaan hirmaadha. Barnoota kee sadarkaa gadiitti hirmaachaa turte? Hirmaachaatiin ture achirratti. And then TV'n immoo just sadalliin seene akkamittiin seene seete Itoophiyaan television gaafasanii gaa warri dalagan kun achi keessaa beekee olii gad deddeemaa anis manni barumsa kiyyaa Xuqur Ambassaa achi ture beekee. Waluma cinaa ture hogguu deemanii amma maaliif hin gaafanne jara kana dhehni gaafanname yoo nallee ni jiraami waan takka naa kannanii achi keessatti dalageemnaa min jeen obboleettiin deemasi isaa fidanii si kannanii miti si kannanii hin dhaqinaan jedhe hootu jenneeti iskoola raaguu baanu harka wal qabannee dheeyne jechuudha. Manni barumsaa keessan achuma kan ETV fuulduraa san? Fuulduraa san ture. And then nasiiba seeniiniin achi hogguuniin dhaqee. And then obbo Warquun. Warquu Gaaddisaa. Warquu Gaaddisaa. Rabbi lubbuu isaanii amaaru isaaniis. So mana barumsaa irraa hogguunaa fi obboleettiin tiyya baanu narra xiqqoo jechuudha waliin deemna. Waliin deemneeti achitti ni gaafanne jechuudha. Akkana dalaguu barbaannaa jennaan aksantii Harariin qaban ture gaafas. Warra diraamaa dalaguuf jechuudha. Sababa saniiniin achi keessatti seene jechuudha. Kanaaf yoo godhattee gaafattu diraamaan hojjedha jetteeti moo gaazexeessummaan hojjedha jetteeti? Lakki gaazexeessummaan wannaa isaan qabu. Yeroo sanallee diraamallee ETV dhumatu nama qacara ture jechuudha. Diraamaa isaan nama qaxaran like freelaansii kana deddeebitee dalagaa gaafasanii jechuudha. So hottuuti dalagii mana barumsaa jirta mana barumsaatiin jira gubaate hottuu dalagii. So achiin bahee achiin dalagaa ture. Kutaa meeqa baratta yeroo sana? 7. Kana keessaan jira ture akka gaariitti wannaa isaatillee. Daa'imummaan man seente jechuudha. Akkasittiin seene. And then ammas maaltu jira seete biiroo aadaa fi turizimii gaafasii biiroo aadaa fi beeksisa Oromiyaa ture. Innis fuulduruma sana jira. Achitti dhaqeetiin ammas barumsa isaa fudhadhe jechuudha. Obbo Diimaa Barra isaan barumsa kannan ture. Annan teyaatira tokko keessan naqani achitti. Teyaatira sanis niin eegale. Achumaaniin bakka yoomiin keessatti achumaaniin keessa dhabame jechuun ni dandeessa gaa. Teyaatira jalqaba irratti hirmaatte fayyaadatta achitti maqaasa? Daawitii Jireenya. Daawitii Jireenya irra turte? Wow. Machooftuu takka ta'ee jedhe achitti paartii xiqqoo takka. Ati numa paartii xiqqooyyuu argattee hojjetteetta? Namni kun gaafa daqiiqaa takkaa hin geessu beekii gaa. Garuu gaa namni tokko immoo aaktingii kan jalqabu feestaaluma fa'aa qabatee darbeeti miti. Dhugaa. Kanaaf carraa qabeetti iyyuu turte jechuudha. Okay. Eegas yoo barnoota akkam gochaatti gaa kan dalagaa dalagaa? Barnootaas waluma keessattiin deemaanii ani barnoota dhaabeen beeku hedduun jaaladha barnoota kiyya. Andan carraa arkadheetiin karaa Ameerikaa kana deeme jechuudha. Achi hogguuniin dhaquus amma gaa barumsa kiyya hundumaa karaa professionii jijjiiruun irra jira. Actingiis tahee, directing, writing kana hundumaa niin baradhe achitti. Barnoota dhaqxee baratte? Achi dhaqeetiin baradhe and then hogguuniin ani
confidence guddaa firraa qabaadhu hoggu barattochitti barumsa keessatti jechuudha beete show jira like a Broadway show kajaaniin kanaatu achi jira jechuudha achi keessatti waan namatti agarsiisuu dandeessu stage play da akkuma beete stage asitti daleedu san jechuudha achi keessatti carraa argadhee seenee maas achi keessatti hogguun carraa argadhee seenu ani kana ol dalaguun hin danda'a beete nin tufadhe khasaani dhiifama naa godhi maaliif haala nuti itti daleenuu fi isaan itti dalagan waanuma xiqqoo takka exaggerate godhan isaan nuti immoo asitti itti dadhabnee xuruurfannee namni waan gaarii daleedee siin jiru akka daleeduu moorsi godha jechuudha beete like directorin si iyyaa dalagii garuu wanni san gaariidha beete akka ati jabaattu si taasisa akka ati jabaattu waa hundumaa akka qabattu si godha jechuudha so saniitiitu nagar gaareega sanboodatti filmii khiyya maaliif ifiniin hojjennee jeetiin karaa mataa khiyyaatitti dhufe jechuudha maatiin kee yeroo amma barattuu taate sadarkaa gadii sanatti gara filmii yookiin diraamaa maarree aktingii gaafati seentu maal taata siin hin jenne dhokadheetiin deema hogguu baranamoo TV irratti hogguu seergammaa sanis yaada dhokadheetiin deema and then TV irratti hogguu na arkan guyyaa tokko ta'aniituma and then abbaan kiyya arke jee garagalee na laala kun isiidha moo isii amma sanii nuti cal waa takka hin dubbannu kostarra jenneetuma obboloonni kee faanii beekan akka sanitti wannan jenne obboleessa kiyya guddaa tokko isaan na rakkise amma kana daleedii hin ta'u naamin jedhanii xiqqashoo rabshaa kaasanii and then san booda abbaan kiyya nama barate waan ta'eef beete kuni hin ta'u interestiin ishee eeggamuu qaba interestii eeggamuu fi qaba yoo isii dandeessu taate haa daleeduu jedhe sanboda ga kalbu khiyatitin ya mumte chumatti fuftejo egasi egati sadarkaa guddaa fageesse kuno filmi fa dalagu filmi kammata ke qabatte bo maal yoggo argam maatiin ke maal jedhu ture hammam sitti gammadu heddu gammadu kanarratti filmi dalagu jechuun waan salphaa miti beete bikkuma fedhattu taanaan jechuudha kanarratti hogguun akkana dalagu gammachuu guddaa qabani they are proud of me egaa yeroo sana dialoogii fa biyya kanatti fa waliin haasaa filmii yookiin tiyaatirri irratti baay'ee si ajaa'ibsiisaa ture hangamma narkaa baduu hin dandeenye jettu fa kan si keessa jiru jira yeroo asii dalagaa turte I don't remember like akkasitti yeroon isaa hedduu dheeraas waan ta'eef beete waggaa meeqa dura gaamma kun oh my goodness 15 oli 15 oli yeah wow so hanaafu yeroo dheeraadha akkasitti yaadadhu garuu waan takka yaadadha Admaasu Biraanuu Abbaalata isaa wajjin taaneeti ani intala isaaniiti beete direedhaatti yeroo duraatiif jechuudha TV hoggo kana fiildii bahu jechuudha na fudhatanichi dhaqan biyya hiyaas waan ta'eef beete amma hoggo achi dhaqo ani aktiin isaanii ifiifuu natti haaree gaafa san beete dura seenuu khiyya dialoogii khiyya irraan fadheetiin afaan banee isaan laala isuma isaan hojjetamu atu laalu jechuudha mijiyoon hin dubbattu maaliif caljettee teessa hin dubbattu naan jedha hogguu sarri fadheetiin dialoogii khiyya ammas na jalaa bate hogguun inni fiddeebi'u dialoogiin maal taatee akkana akkasii jedhaniiti gaa isaan hintinaa kannan jechuudha hogguusan dafeetiin dialoogii khiyya deebi'ee dalaguu eegalee jechuudha ati yoo akkuma uummataatti dhaabbattee laaluu akkuma uummataatti afaan baneetumaan isaan eeguu eegalee ani beeyte ati ijoollummaa keetiin gaa aartii oromootti seenuu keerraa kan ka'e artistoota gurguddoo hedduu wajjiniin hojjetteetta Abbaalataa fa'aa dabalatee kaan eenyu fa'aa wajjin dalagaa turte eenyuun yaadatta yeroo sana namoota hedduu dhagaa akka jiran yani ijoollee dhangaa akka jirtutti waliin dalageetii tuuta dhangaa jedhamu tuuta dhangaa jedhamu andan akkasumattis biiroo aadaa fi beeksisaa warri jiran san hundaa wajjin dalageetiin jira ani akka qamamaatitti bikkuma hundumaa waliin jira beete aksantii khiyyaa waan hin barbaadamuuf gaafa bikkuma hundaa waliin jira jechuudha xiqqaas haa ta'uu dheeraas haa ta'uu gabaabaas akkasumatti waliin dalagaa ture keessattuu shoyi dhadheeraa kanani jiraami TVtti khadhihaatu jechuudha obbo Warquu Gaaddisaa nabsee isaanii amaaruuti ka isaan dalagan keessatti
even Andree dhawaan ture jechuudha. Hottuutii dalaginaan jaanii bilbilanii faana yaamaniitiin achirraa dhufee jechuudha gaaf san dalagee kana jee. Yaa. Egaa artistoota baay'ee wajjiniin kanatti hojjette warra gurguddaa yeroo sana warri amma sadarkaa keessa jiran jiru. Eenyu wajjin baay'ee hojjechuu keetti baay'ee aktingii sirraa bareera waan hedduu irraa argadheera jettee namni baay'ee si gammachiisu yeroo hundumaa qalbii kee keessaan bannee hoo eenyu? Tokko Abbaa Lataati. Lammaffaa immoo Abbabachaa Jamaa. Oh, Abbabachaa Jamaa. Abbabachaa Jamaa isiin na guddise jechuun hin danda'ani. Yerooniin ani hin beekne hundatti isiitu natti hima ture. Akkas godhinaan jetti ture beekte. Akkuma intala isiititti na guddiste jechuun hin danda'ani. Seenaa ishees baay'ee nama ajaa'iba Abbabachaa Jamaa. Seenaa ajaa'ibaa qabdi. Keessummaa keenya kanaan dura turteetti isiin wanna. Garummoo karaa biyya alaatitti yogguu deemtus warra ciccimaa ni jiranii isaaniis akka Tsahaay Wadaajoofa. She's amazing. Isiin waan ajaa'ibaati bakka fiilmii xiyyeellachuu turattu daleedee turte isiin asaantii irrattis siifan irrattis daleedee turte. Ammaas mucaan Abbaa Lataatis dalagee ture amantiinis dalagee ture achirratti. Namoonni biraa gaasiif haariyaa warreechi jiranii. Warra dur keessaa isaanii jechuudha. Warra wajjin hojjette keessa. Yeroo sana diyaaloogii faa baay'ee si kolfisiisu hanga ammaatti qabadhu jedhamtee yookiin si qabamuu didee qabattee yoomillee sirkaa baduu didee si waliin jiru faa jira diyaaloogiin baay'ee nama kofalchiisa jettee. I don't think so. I don't know. Jiraachuun ni danda'a beekte. Garuu waan tokko kan inni irraanfanne tokko jirani beekta. Olii Naggaa. Intala isaa ta'eetiin dalagaanii beekte. Isteeja irratti maaliin akkaaniin aarseen beeku wal aarsine wal tuttuine beekte. Hogguu isteejii seenuudhaaf deemne. Amma inni naa qabateetuma cal je'ee isteejii irra baanee hogguu wanna jennu abbaadha beekte. Nadawa intala dhawuu qaba. Intala dhawaa. Bikka intala dhawuu sanitti dhufeetuma intalaa jee as jala na qunxuuti. Allah. Isuma sirriisi. Nin belbelee bakka gubadhee akkaan ta'u dhabeedhaan himmaan dhugaatii yaasee guusan jechuudha. Gaafa sana aktingii masa sirrii fiddee jedhan. Oh my God. Dhukkuba warra akka akka. Bakka booyee maal je'eetiin hogguuniin isteeja irraa bu'u inni ni dhabame bikka sanii. Already waan godhee beekee jiran ni dhabame gaafa sana Shifarraa Insarmuu daariktara ture. Inni immoo taa'eeti qoflaan du'a. Inni maaliif waan sharrii walitti daleenu kana ni beekaa beekte. Dhangaa jechuun to be honest yeroo sanitti waan hedduu bareedduu faamilii takka jechuudha. Abbaan fedhe bikka fedhe haa dhufu. Kutaa kudha takka keessa warri jiru hundinuu akka maatii tokkootitti wal qabatee jiraata ture. Ani Oromummaa kiyya achittiin baree jechuun hin danda'a dhugaa dubbachuudha. Tuuti dhangaa yeroo baay'ee tuuti kun baay'ee tuuta jabaadha. Namoota hedduutu keessatti jira. Aartii Oromoodhaaf warri bu'uura ta'an tuuta dhangaa keessa turani. Inumaa yeroo tokko maal jedheen amana. Otoo tuuti dhangaa gaafa sana aartii Oromootiif hanga danda'an aarsaa kafalanii waan kana keessatti hirmaanne ta'e aartiin Oromoo jedhamu ammaayyuu waan as ga'u natti hin fakkaatu. Dhugaadha. Kuni 100% anuu carraan harkadhu ture. Beetee anuu carraa harkadhee akkanatti dalaguu hin danda'u ture. Beetee carraa gurguddaa namoota hedduudhaaf bananii jiran jeetii yaadaanu. Eegasii akkuma tamma jette gara Ameerikaatti deemte Ameerikaa kana DVdhaan deemte moo hin baqatte moo akkamittiin Ameerikaatti galte? Niin baqadde. Oh dhugaa? Niin baqadde TV gaafsan TV afaan Oromoo Finfinnuma keessatti hojjechuun danda'u jaanii gaafa murteessan san ture. So egaa nuti asitti dalaguu hin dandeenye maal godhuu dandeenya? Beete? Hoggusan gaa xiiqiin Oromummaa tunis hedduus keessa jira. Nuti waan daleenuuf hundumaa televezyiiniin sana ajaa'iba qabdee ture gaafa san beete. Waan kana dubbadheetuun beeku ajaa'iba akkasitti ta'u. Tuuta dhangaa galmeessaniiti maqaa isaanii ol naqan. Namoonni biraan akka fedhanitti deemanii dalagan bahanii seenanii beete. Nuti immoo nu galmeessanii seenan hoggusan maaliif nu galmeessan jeetiin gaafachaa ture beete. Ijoollummaaniis ni jirti. Ani amma intirastiin kiyya seeneetuma achi keessatti dalagee TV irra mul'achuu sani beete intirastiin kiyya.
garuu barreessaniiti nama galchanii sanirraan ammaas kaameeraa kana hogguu diraamaa dalaguudhaaf alatti baanu la Oromiyaa ክፍል የለም ጃኒ ዶርከተኒ ቤቴ እንጅሩ ጃን amma gaa daareektaroonni kun hedduu aaranii beeyte maaliif nu dhorkatan maal balleessine jeetiin gaafachaa ture beeyte and then samboodaan waa baraa dhufe jechuudha and then oromummaan achi keessatti leellisaa dhufte beeyte jabaachaa dhufte haa ta'uuti garuu dalaguun irra jira jenneeti xiiqii qabanne jechuudha beeyte xiiqii saniiniitu I think biyya alaatillee dhaqee akkaan dalagu kana godhe xiiqii sanii jeetiin carraa asitti dhabde kana carraani nasitti dhabe kana achitti immoo argachuun irra jira jechuudha akka ammaan turre egaa beeyte yoo wanni tokko bade Oromiyaa ክፍል ነው ጃን yoo wanni tokko bade Oromiyaadha ጃን በቃ rakkistuu ture gaafisan jechuudha egaa yeroon sun hundumtuu amma darbe akkati argitu ETV keessattis olin seenina gadin seeninaan sunis dabarte amma yeroo ammaa kana nus chaanalii nuti irratti hojjechaa jiru ETV afaan Oromooti chaanalii of danda'e ta'e afaan Oromootiin of danda'e hojjetamaa jira isa kana irratti maaltu sitti dhaga'ame gaafa waan kana dhageessu aarsaa gaafa sana kafaltan sana gaafa yaadattu maal feeling honi aarsaa namni hundinuu bikka adda addaatitti kafaleetu kanaan nu geeji'eeti yaadaan beete Oromoon hundinuu bikka adda addaatitti aarsaa gurguddaa kafalanii jiran beete aarsaa gurguddaa kafalan san keessa nuti aartiidhaan kafalle namoonni biraan ammoo dhiiga isaaniitiinis maaliinis gaa lafee isaanii hundatti caccabsaniiti Oromoon bikka kana geewisiititti hedduu gammachuu guddaan qaban ammaas ni hafaafi beete wanni hundinuu nu mijaa'ee jechuu miti keessattuu karaa aartii kanaan haa ta'uuti ammoo hanguma arganne kana jabeeffanneeti kabiraatiif ammoo boonyaadha kam jette egaa baay'ee waan bareedaadha dhugaa dubbachuudhaaf akkati jette silaa namni wayii tokko nu fuuldura deemee xurree wayii hin banootoo ta'e har'a nu hunduu kana keessatti carraa argannee nus irratti hojjechuu atis deebitee akka kanatti bilisummaadhaan irratti haasa'uu hin dandeessu turte waan qabannee immoo waan nu hafteef immoo irratti hojjechuun nu barbaachisa ammallee aartiin keenya muuziqaan keenya akkasumas gama industirii miidiyaa kanaanis waan nu hafu baay'eetu jira sana hunduma irratti hojjechuun nurra jiraata jedheen amana egaa gara biyya alaa gaafa deemtu akkuma sila jette ogummaa hedduu barattee taatoo taatee hojjetteetta daayireektara taatee hojjetteetta siinimaatogiraafer waan hunda kana keessa seente maaliif kana hunda keessa seente laata jedhee gaafan yaadu achitti fiilmii dalaguu barbaadde homtuu bakka namni waa kana hundumaa hojjetuuf gaafa dhabdu maaliif ofuma kiyya waa hunda hojjedhu jettee seente jedhanii si hamatu dhugaadha wanni kun dhugaadha akka makkateeni beeyta ati waan hundumaa bikka hundumaa yoo beeyte namallee haalatti daleessistu ni beeyta jechuudha waa'ee kaameraa yoo hin beeyne akka fedhanitti waraabanii sirraa balleessuu ni danda'an ta'a siigalee yeroo sanitti ati waan biraa irratti fookas godhu jirta jechuudha kanaaf dursinee kan kaameraa baranne akkana so kanaafu waa'ee kaameraatis baruutu sirra jira waa'ee barreeffamaa namoota biraatirraa illee yoo fudhachuu ka dandeessu ta'e barreeffama san ati understand godhuu danda'uu qabda yoo san hin goone immoo haalatti dalagamu saniitu si dhibaa jechuudha waan barreeffamaa kana immoo sanirratti maali hogguu direct gootu jechuudha beekte waa'ee directummaa yoo hin beekne maal direct goota si rakkisti beekte so kanaafuu sanis barachuu danda'uu qabda an akka xiyyaatitti namni tokko waa hundumaa keessa yoo jiraate gaafa rakkoo dafee bikka bu'ee waan takka dalaguu ni danda'a amma siifan irratti editingii mataa xiyyaaniin godhe asaanti irratti garuu hin beeku ture beekte if barsiisaatiin deemee jechuudha sii galte so kanaafuu amma bikkuma fedhettu yoo ta'e editor sama jechuudha film edit I can edit editing godha waa hundumaa gaa Khaysan maan deddeema hunduma khaysan wanni baay'ee nama ajaa'ibsiisu Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaatii fi namni muuvii lama ol biyya sana keessa taa'ee dubartii ta'ee keessumaa Oromoo ta'ee dubartii ta'ee namni waan sana hojjete si qofaadha challenge akkamitti keessa darbite sana keessa akkamittiin rakkoo akkamii keessa darbite kan hundumaa gochuu dandeesse maal nu barsiisuu danda'a challenge keessa darbite okay challenge ni qaba wannummaan hundinuu
wanni challenge hin qabaanne addunyaan hundinuu challenge guddaa qabdi haa ta'uutii garuu immoo san keessatti jechuudha teessee biyya guddatte san keessatti teessee haala fiilmiitti amma Minnesotatiin dalagaa ture beekte fiilmii xiyyeellachuu like Minnesotatiin deddeebi'aa dalagaa ture. Ati Chicago jiraatta miti? Ani Chicagoon jiraadha. Minnesota kan deemtuu fi Oromoo baay'eetu achi jira jetteeti moo maali? Oromoo baay'eetu jira achi ammas san qofa osoo hin ta'in artistoota achi keessaa filachuun hin danda'a easily jechuudha beekte. Chicago immoo hedduu akkasittis arkachuu hin dandeenye namoota lamaa fi kan arkadhee gaafasanii jechuudha. Minnesotatti immoo nama hedduu select godhachuu ni dandeessa saba sanittiin achi dhaqee jechuudha. Garuu amma sa'a hojii wajjin egaa Ameerikaan sa'a hojii deemtii hojiin keessa sa'a wajjin deema wanni hundinuu sa'a wajjin deema. Yeroo inni tokko boqonnaa ta'u inni tokko hojii jira. So amma nuti maal goone hundumti keenyaa haala itti dalaguu dandeenyu irratti mari'anneeti haala saniin dalagaa turre jechuudha beekte namni hojii qabus okay torbaan tokkoo fi hojii akkanatti ofa fudhachuu qabna okay waliin jenneeti yoo hin taane immoo boqonnaan sana immoo yoo hin jiraanne maal goona weekendiidha use goona jechuudha. Sa'uma boqonnaa itti qabdu sani use goona haala saniin waraabame is not easy. Baay'ee salphaa miti. Biyya alaatti fiilmii kana hundumaa hojjechuun. Egaa fiilmiin kee jalqabaa kan ta'e waggaa 10 har'aa kan dalagamee dhume Asaantiidha. Asaantii irratti fiilmii kee kan jalqabaa waggaa 10 har'aa kan hojjetame Asaantii waa xiqqoo daawwattoota keenyatti agarsiifnee walitti dachaana. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom. Hello, no ginger tamo. Qoricha dogoggoraatiif patientidhaaf kenne kanaan hin jiru. Jireenya keessa darbina taphachiisa. Qurxummii markaabaati tokkoon adamsuuf yaadu gochaa jira. Ayyee egaa Asaantii irratti namoota akkuma tuu jette namoota hedduu irratti hirmaachistee jirta. Adde Tsahaay Wadaajoo akka carraa keessummaa keenya Gammadaa Shoo turanii aaktarii jabduudha ilmi abbaa lataa amantiinis keessummaa keenya ture innis nama jabaadha. Egaa namoota aartii kana tuttuqanii biyya kanarraa deeman hedduu achitti argachuu dandeessee jirta. Mee waan Asaantii seenaansaa maal ture seenaansaa gabaabsite seenaa akkamii ture bara sana immoo waggaa 10 dura immoo fiilmii hojjechuun akkamiin ulfaatu ture isa jedhu sachumaan. Asaantiin jireenya biyya alaati irratti ijoolleen beekte egaa hogguu asii deemanii siistama biyya san keessatti jiru wajjin akkamitti wal fudhatanii jiraatanidha. Jireenya san keessatti immaasi namni isteeta tokko yoo hin taaneef bikka biraatti deemaa yoo isteetni kaansiin taane bikka biraa deemteetii beektee carraa hojiitiis ta'ee barumsaas kanaas dheexee baratta jechuudha. Ijoollee akka saniitiitu walitti dhufe hiriyootaatiitu bikka adda addaa deemee and then san boodatti immoo walitti deebi'ee ijoolleen tun jechuudha. Seenaa isaaniiti hima waa'ee seenaa isaanii akkamitti Ameerikaa keessatti akka jiraatanii fi jireenya Ameerikaa maal akka ta'e san mul'isa jechuudha. Oromiyaa keessattis paartii waraabame qabee miti? Garri muraasni Oromiyaa keessatti. Egaa dubbii wal qabatti beekte kaasiitis kaachiitis ijoollummaadhaarraa abbaan beekte asitti ijoollee isaa dhiisee deeme. Akka carraa ta'eeti miciyyoon carraa harkatteeti intalti isaa takka Asaantiin jechuudha biyya faranjii deemte jechuudha. Biyya faranjii san keessatti gaa abbaan haaluma xiqqashoo kashlabee wayiitii gooneeti hojjenne. Sanirratti gaa amma akkamitti wal arkan achitti sababa isaanitti wal arkanii mul'isa. Kanarratti gaa Asaantii moor laaluu. Seenaa dhugaa qabaa Asaantiin of keessa? Qabaachuu ni danda'a by the way. Namoonni tokko feedbackii naa kennaniini
dhugaan keessatti ni jirti hajaanis ni jiru. Ati yeroo barreessite garuu seenaa dhugaa irratti moo ani aartiif ogbarruudhuma irratti copha sammuu keeti? Ani kaniin barreesse seenaa namni utuu si hima beekte amma fakkeenyaaf seenaa gammadaa yooniin kaniin dhaga'u tahe seenaa kabiraatis dhaga'uun hin danda'a. Kana kanarraan gaan ati osoo hin yaadini waan tokko sammuu kee keessa kireet goote jechuudha beekte. Seenaan sanuma jira. Dhugaarraa fagaatee miti. Haa ta'uuti garuu immoo ani kireetiin godhe jechuudha. Yeroo baay'ee biyya Ameerikaa kana atis akkati gabaabsitee nutti himtu daawwattoonni keenyas kana dhaga'uu barbaadu. Yogguu namni asii gara Ameerikaa dhaqee siistama keessan seenne siistama jedhan. Sistamni kun waan akka meeshaa wayii takka keessa dhaqanii seenanii moo wanni sistamni nu bira hin jirre sin bira jiru kan baay'ee nama rakkisu. Ilmi namaa tokko yoo asirraa gara Ameerikaa dhaqee yaa nuti Ameerikaaf du'arraa nafan waan ta'eef deemuun keenya waan hin hafneef yoo dhaqne akka nuti rakkanneef maali sistamni sin jettan kun? Okay. Sistama hogguu jedhani amma fakkeenyaa fi haala jireenyaa jechuudha. Akka xiyyaatitti hogguuniin ibsu jechuudha. Haala jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti jireenyi ati itti jiraattutu jira jechuudha. Amma fakkeenyaa fi karaa banking sistemii yoo deemtu ta'e fakkeenyaa fi haala itti deemtutu jira. Jireenyuma mataa kee kanaa'u katti jiraattu jechuudha. Haala itti jiraattutu jira. San keessaa seenuu jechuudha. San keessa immoo akkami seesta sistema mataa isaanii qabani. Sistema mataa isaanii ka qaban san keessatti immoo ati backgroundiin ati qabduu fi kanaan dura waan ati bartee kanaan dura wanne ati bartee fi ka achi jiru waliin adda waliin gitu. Sababa saniif maal goota haala isaaniitii wajjinii haala itti deemtu mijeeffattaa jechuudha. Kuni yeruma takkatti baate takkatti dheeyxee sistema isaanii baree jechuun dandeessu. Sistema seenuu jechuun sistema jireenya hojimaata biyya sanaa baruu jechuudha. Hojii biyya sanii baruu. Akkaataa jireenya sanii baruu. Haala hojii itti dalagamsan baruu. Beete waan takka bitachuudhaaf maaltu si barbaachisa. San baruu. Beete maalitti gaafatamummaan kiyyaa yooni waa takka balleesse hoo adabbiin isaa maali sanis baruu danda'u. Waan biyya san keessa jiru hundumaa hoo baruu danda'u jechuudha. Sanigaa sistamni jechuudha. Eega takka immoo waan takka bartee boodatti akka lubbuu keetii keessa jiraattaa jechuudha. Erga asaantiin dalagame immoo waggaa 5 booda natti fakkaata. Siifan immoo fiilmii kee lammaffaati. Siifan akkam ture? Isa sachumatti dalagde moo gara biyya keessaa wajjiniin walitti dhufeenya qaba moo akkamitti ture? Siifan illeen kanuma biyyaatii fi ammas kan Ameerikaa wajjin deema. Sunis kanuma wal qabateedha. Wanni tokko akkamii seenaa wal qabate takka walitti fideetumaan dalage jechuudha beekte. Maaliif namni background isaati sin raanfatu. Eessa akka baates ni beekta. Ameerikaa deemee faranjii taanii jechuun miti still gurraacha Oromoodha. So kanaafu haala itti dalaguu dandeenyutti karaa lamaaniituunu hoggayyuutu like flashbackiin duubatti na deebisa. Karaa biyyaatitti jechuudha. Waan biyya san biyya teenya keessa jiruu fi ammas Ameerikaa keessa jiru walumatti godheetiin hojjedhee jechuudha kanaas. Fiilmota kee lamaan kana irratti iyyuu atis aaktarii taate yookiin immoo taatoo jabduu taate irratti hirmaattee jirti. Isa kamiin caalaa jaallatta kaaraaktarii ofii keetii uumte waan ta'eef hunduma isaanii jaallachuu dandeessa garuu kamiin caalaa jaallatta mee achi keessaa immoo diyaaloogii baay'ee daawwattoonni keenyas fiilmii sana keessa waa muraasa ilaaluu waan qabaniif otoo ati nutti himte. Ani lachuutu ni jaalladha. Anumaatu barreesseesi. Anumaatu direct godheesi. Lachuutu seenaa adda addaa qaba. Yeroo adda addaatiin dalagame maasi. Amma asaantii irratti taa'ee osoo bikka kun sirraa'ee je'eetiin taa'ee amma yaada. Haala amma jiru kanaan beekte osoo wanni kun akkanatti xiqqashoo sirraa'ee jiraate je'ee kaniin ilaaluus ni jira jechuudha beekte. Egaa waan takka daleedee boodatti sammuun keetiis maaliis ogummaan keetiis guddachaa deema. Muuxannoon keessu yeroonis dabalaa deema. Akkas. So kanaafu sanirratti osoo akkas tahee je'ee kaniin yaadu alatti lachuutu anaa fi
hedduu bareedaadha. Osoo inni keessatti hirmaachuu baadhee natti tola garuu hanqina namarraa. Hanqinuma namaa biyya sanatti si mudate. Exactly. Aktariin yookiin taatoon si fakkaatu tokko yoo achi keessaa hafuu jechuun fiilmicha iyyuu ni dhisa. Ni balleessa. Biyyoota adda addaatti deemtee agarsiisaa turte. Akkasumas siifan innis bakkoota isteetii Ameerikaa keessa jiran muraasa deemtee agarsiisaa turte. Nan yaadadha. Oromiyaa keessatti fiilmota kee kana agarsiisuudhaaf biyya kanatti amma eebbisiisuu maal waan jedhan kanatu jira. Waan akkasii yoo yaaltetta? Amma Awurooppaas dhaqee agarsiiseetiin jira, Kaanadaas dhaqee agarsiiseetiin jira, Ameerikaa keessatti agarsiiseetiin jira. Garuu amma Afrikaa keessa hogguu dhuftu bikkuma takka qofattiin agarsiisee niin eebbisiisee jechuudha asitti Finfinneetti jechuudha galma jiddugala aadaatitti achittiin yeroo tokko eebbisiisee siifanillee eebbisiiseetiin jira achitti. Amma gaa rakkinni maal seete osoo kutaa 11 keessa deemee fiilmiin kun hojjetame agarsiifame gaariidha ture. Garuu immoo carraan akkasitti oofarsi godhu jiru. Haalli mijataa hin jiru. Maaliif haalli mijataa kun immoo dhabame jeetiin if gaafachaa ture beekte. Maali namni fiilmii initiatiivii harkatee fudhatee fiilmii kana distribute godhuutu dhabame immoo biyya tana keessatti maali Oromoon hanga kana godhuu hin dandeessu moo jeetiin if gaafadha. Still itiin gaafachuu jira beekte. Ani amma akkas godhuudhaaf carraasaa ka'achi jiruu fi ka'asii walitti xiqqashoonni jala wanna hin mijatu beekte sababa saniif malee anuu silaa waan kana godhuun hin dande'a ture. Maaliif fiilmiin tokko ni dalagama Finfinnee keessatti eebbifamee achuma dhaabbate. So amma moo fiilmii Finfinnee fakkaata iyyuu fiilmii Finfinneeti dhugaa dubbachuudhaaf achuma dhaabbata. Har tokkoon deemu namni immoo haala itti ilaaluu danda'ullee hin mijaa'u. Sana immoo mijeessuudhaaf maaltu nu barbaachisaa hajee amma dhiyeenya kana amma yeroo muraasa dura jechuun hin danda'a dhageetiin ture karaa teleetiivii. Teleetiiviin ammaan tana carraa akkanaa kana akka Xfinity kanatti muuvii adda addaa sanirratti lood godhee. Sanirratti akka mul'atu kana mijeessaa jira jechuudha dhageetiin jira which is good. Kuni hedduu bareedaadha. Asaantiin faa garuu DVDdhaan gurguramaa turan. DVD amma maalirra jiru? Asaantiin DVDdhaan gurguramaa ture gaafa san jechuudha beekte. Gaa yeroon isaatis xiqqashoo yeroon isaa yeroo DVD ture yeroo DVD waan tureefi meeshaa ittiin DVD ilaalan iyyuu hin jiru mana namoota hedduu keessa. Kanaafuu yeroo sanitti saniini mul'achaa ture. Amma immoo hogguu gamana dhufnu carraa adda addaatitu gaa amma akka as keessatti kana Itoophiyaa keessatti kana amma carraa uumuun isaanii waan bareedaadha maaliif namni easily access harkachuu ni dandeenya jechuudha. Namuma mana isaa taa'ee fiilmii barbaadu daawwachuu ni dandeenya jechuudha maaliif fi wanni kafalaniis qarshiidhaan kafalanii akka Xfinity'dhaatti doolaraa fi kanaan hin kafaltu. So kanaafu as keessa taa'ee namni san daawwachuu danda'uun gaariidha. Meegaa haala itti achi keessatti hundumaa fiilmii keenya galchuu dandeenyu. Sanirratti ni hojjedha jeetii yaada. YouTube farroo jira fiilmiin kee? Ni jira. Asaantiin ni jira. YouTube irra galakkiseetiin jira. Okay. Yoo daawwattoonni akka daawwataniif affeerre YouTube maal jedhu irratti keessa jirta? YouTube xiyya asaantii fiilmi ja'a. Asaantii fiilm. Yookaan ammoo Khayraatuma Yuusufi. So kanaafuu lamaan keessaa takkatti argatu. Achirratti ni argatu jechuudha. Kanaaf asaantii siifan hin jiru jechuudha gammaatti. Siifan hin keenya. Maaliif siifan ABC seetumaan? Achumatti taa'e. So oluma taa'e dinqa taa'u jira gaama hanga dinqarraa bahu. Gola taa'u jira. Kanaaf fuulduratti ol baasuu barbaada. Yaa fuulduratti ol baasuun barbaada. Carraan kun yoo argame amma akka beetee teleetiiviin kuni. Biyya Ameerikaatti waan dijitaalii ta'an kanarratti ol baasanii namoonni doolaaraan kafalanii akka ilaalaniif yaaliitti goote jira. Yaaliin nan godhees numa jira. Yeroo tokko hin mijjooyne. Me amma mo rede beeti yaalii godha jeeti yaada qaba ammas taayimiin khiyyaa wajjin xiqqasoo shrink na jalaa ta'e sanuma goona.
فيلمي أن ألتي مال هجتي كيرات مالين دلقة أمريكا كنا نميد أمريكا وجت اللين قافة مجرم قرو كولي أكاس جامعي كولي دلقة جاني كولي دلقة شنو وان قد دلقته نمي قبه وان ما أركي سنو دلقته سنراني وان دلقته سنجد شو لبيته مالران أول شيء أما فكينا في يعني سبونسر الدنك أما أسانتي سيفانيس هدو كذا سبونسر قنين أركض وني تكلمني بيته كيش ما كيتي بافتي كيش ما خيا خيساين باسي دلقات ورجت شولا سو كولين تونغاري رجت شو خناف أوفر سيغوتي كولي كي هجتتشا فيلمي كمو هجتة سبا كيتي برانغا جرتا إغانو تمو نمون نرتي دت أبني يروساني أرسا قدني مالك أساني هم نساني أرسا قدني وان ويتو كورمور أفوجن نجرني يوجوس هنغري باسن سبب الله كمنا سبب مليون جاتا متربات متدياتو كمنا كنا سبني كون مويون نورابيت شودن ده غبا غدا دوانت إفي كون هندم تو جرا كنا أكم سيتي سبب خناس كمتشون نورنجرو بيته جرا إساني في قبة سودن دنيوتو بيته غبا باته أما خرما أداتين أسوان كنا ديستريبيوت قولوا قدن دنيو أسوته جرانا كسيسا أسو جراته سبني خوني تجمدي وهم دما ولالوني دن دجيتي يادانا كمتاخيات تججودا مالف أما أكا جنتي فيني قفتي ABC فمي يو خطاؤته سبني خيني كم تلالو دن ده بكادات دا خجرو ججودا بيته أما لأني خنا فيلمي هارياني بيجتي في دلقو جرا بيته. أو فيلمي صدفام. فيلمي صدفان دلقو جرا. يا خانيس قولا خايتو مان خبراتي سرت دلقو جرا. I don't know why. عجائب هذا. كن فدي أداك أباچوران كان مدو ماله كن مالك آفيس يوكين بوارار جتشور آفين فكاتو كا. فيلمي لما فايو سريت توما رانرجن كان صدفاتي في ديما جرتة كان صدفات خنا فرفاسي سونين دندين ما دلقانين تاو بيته مال جرا ما فيلمين كي أرفف صدفات خنا سديسا خنا جا تكاشو تيك أبني جرا تيك أبني غافة إيبا غديبا غافة أمو إيبا سني just interview دفيتين سي خنا غاري إن دعتيني دعوتوني سي إيجو غيروسنا واي فيلمي كي هارا موديفني كان مرينو تايروسنا سنة كغارتي وان أوروميا خيستي يرو دراتي فخانين دلقي وان تهيفي ديب إتي أماس دبال غارا أتشي لكيتين غارا قبارتي لكيتين دلقي سو سينا قداك أبا سو حالا قداتي ولد ديب سو نيجتي مغوني وكام سنة برادر بيني عرفي اندستري فيلمي أورومو كانو أمام وان جرو جولين بيا كيستي فيلمي موفي غارا دلقا جران كان غافا أرغيتو ميرا كميستي رقام همم مو قدتي رجتي كان وقاكو أندورا يرو أتي أسانتي وجدتو في كان أجدو يرو ولت لالتو هدو فودورة تركان فتي جران جاني مالي فيفي يرو سنتي وان جرو في يرو سنة وصوني ناسته دلقو توري سو خنافو بيالا ديمو خياتي تتكشو كان دلقو أوفرينا قولي جاتشولا جولين أسخيس جبتمو أمانتنا أكتاهن تهني مال جاني لايك قدنا فيلمي خنافي سوتشي أغرسيسو نساني يعني هدون دينك سيفا لجاتشونين دنديا أكان جئتي خناندرو جئتي جاتشو لبيتي بكا هنجيني غنادا أمالي نوفافا غارومو قدني نجرا نجرا بيتي سوني واني دوبا خايتاني متي خنافو قدنا خنرتي مو قدنا ما أركميت كشول بيتي ونجاو خنرتي opportunity بكا هندماو أغرسيسو دندين حالا سنرتي دلقامو دندو قبا قندرقا إجولة بيا كيسا وان موفي فيلمي كان اندستري كان رتو جتني وجن قنمتي وقبداي نينقبا ما تولين دلق ديو نينقبا هندما سانيتي وجن والبينا سوشال ميديا رتس والبينا برسونالي اللي والبينا ينيم بايا دينك سيفتا ورام بيا كيسا موفي في فيلمي غرا وجتشا جرن كيسا تكرر هنگا قدات تتواني فيلمي تهيس دراما تهيس وانما هندا ورد لغن هندما ودينك سيفاجون ورد أما أجرن هندما مالي في جرا خنا رتي جرا إسان أركتن خنا رتي مالي في دقيقة سكندي تكافين تاني
waa'ee kanarratti dhimmatanii beeytee kana dalaguu danda'uun isaanii anaaf waan guddaadha. Kanaafuu hunduma isaaniitu hin dinqisiifadha. Jabaadhaa jechuun barbaada. Baay'ee gaariidha. Egaa garaagarummaan amma biyya alaattis gaafa laaltu namoonni numti akka kee afaan maatii isaaniitiin afaan biyya isaaniitiin deebi'anii fiilmii dalagan jiru. Biyya sanattis fiilmiiwwan hojjetaman baay'eetu jiru. Afaan Oromootii fi akkasumas immoo afaan biraatiin fiilmii hojjechuu yookiin dalaguu kana gidduu garaagarummaa akkamiitu jiraata? Maaltu kan keenya kana xiqqoo rakkisaa godha jettee yaadda akka keetitti? Amma egaa biyya guddatte san keessatti yoo deemte haala isaanitti dalagan adda. Beekte amma ka Hollywood hoggoo agarte haalli isaanitti dalaganii wanni hundinuu namni tokko akka xiyyaatitti waan hunda baadhatee hin deemu. Yoo dalage waan mata akka dalagaa yookaan aktirasii tahaa yookaan ammoo barreessituu tahaa yookaan daayirektara tahaa. Daayirektarii immoo asistaanti daayirektarii qaba. Asistaanti daayirektarii qaba. Sanduubaan ammas waa hedduutu jira. Egaa fiilmiin isaanii yookiin muuviin isaanii dhumayyuu kireedit kaapshinii dhumarratti dhawu. Hedduu jira. Nama kana hundatu hojjetaa kana si jechisiisa. Akkasii hojjetamaa jechuudha gaa. Akkasitti hojjetamu sani nuti immoo hundumaahu walitti qabnee cuunfinee hojjenne jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba. Maaliif osoo carraan akkasanii bal'atee ka jiraatu ta'e fiilmiin keenyaas ka Hollywoodiin wanni addaan bahu takka illee hin jiru. Maaliif afaanumaatu adda ta'e malee hojichi tokko ta'a sila. Beekte garuu immoo waa hedduutu si qaba akkaaniin siin je'e kanatti jechuudha. Amma isaan easily sponsor argachuu ni danda'an. Right away. Fiilmiin akkanatti inumaatu waan isaan baasan irratti sponsoroota argataniitu kabarii godha jechuu ni dandeessa. Keenya irratti hogguu deebitu immoo jettaga. Maallaquma keetii. Xiishuma kee qaqqabate. Dura kiisha kee yaaddee wanticha murteessite jechuudha. Murteessite. Kanaaf Ameerikaa moo Itoophiyaatti fiilmii hojjettu? Ka Oromoo baanta. Ka Oromoo hojjechuudhaaf bikka lachuu tuttuu adda adda experience adda addaati. Experiencein asi qabu fi ka achi qabu adda. Beekte as biyyatti jettee dhuftee biyya kee keessatti namoota hedduu argachuu ni dandeessa. Namoota si dalaganiis deebi'iiti ummatuma kanaahuu gabbaastee haalatti daleedu carraatti daleedu saniitu jira. Amma gaa fiilmii xiyya haareen tuttuqu je'eeti malee beekte osoo inni keessa kan hin deemu. Nama 5,000 irratti hirmaate fa'aa. Hedduudha irratti hirmaatee jira nama hedduudha. Caruma kanaanillee isaanillee hedduu galateeffachuun barbaada garuu hogguuniin fiilmii kana akka gaariitti keessa ibsu immoo namootaan hin galateeffachuun irra jiru namoota hedduu jira hedduun galateeffadha jechuudha. Egaa carraa Hooliwuudii fa'aa kana daawwachuu akkaataan isaan itti fiilmii biyya sana gurguddaa kana hojjetan fa'aa ilaaluu waan sanarraa barachuu carraa akkasii argatteetta hangamatti. Carraan ni jira sani argachuudhaaf jechuudha. Wanni guddaan xiqqashuma barnootatti waan takkatti achi amma AI technology jiraame sani hojii yoo wal fudhattee ka jiraattu ta'e haalatti dalagamuu danda'u easily dalaguu ni dandeessa beekte achitti carraa gurguddaatu jira siin jeetiin jira. Garuu immoo sani fiddee asitti immoo apply akkamittiin godhaa ka jedhu san irratti xiqqashoo irratti dalaguu si barbaachisaa akkanatti. Ati gara biyyaattis baay'ee deddeebitee waan biyyitti jirus hin argita yeroo hedduudhaaf hin deebita waan dhimma hojiiti moo dhimmi maatii gara natti deddeebisus jira laata? Ani gama kana kaniin dhufuuf maatii mootii like family gaafachuuf gara kana dhufa hogguun hin carraa argadde carraan hin argaddeetti maaliif namni hedduun achi hin jiru beekte faamiliitti jarra guddaan as jirti so isaanuma gaafachuuf hin gamana deddeebi'a sanirraan gaa carraan fiilmiitis yoo jiraate akkuma si hime kanatti waan jiru immoo just sanumaaniin xiqqasha tuttuqeetumaan laala. Keeraatoo maatii dhuunfaa ishee godhatteetti hawaasi nu daawwachaa jiru uummanni daawwattoonni keenya yaada kana gaafatu. Okay. Yeah, heerumeetiin jira amma dhiyeenya kanattiin heerume. Alhamdulillah. Keeraat fiilmiidhaan dalaguudhaan alatti
suuraa kee baay'een ilaalaa ture. Buna fa'aa danfiftaa, buna fa'aa buustaa, buna baay'ee jaallattaa wanti fiilmii dalaguudhaan alatti baay'ee si gammachiisuu fi sitti tolu maali? Buna dhuguu hin dhugu ani garuu immoo seermooniin bunaa hedduun jaalladha. Akkoo yeroo buusan kana jaalladha. Dhugaa dubbachuudhaaf an shaayiidha kan hin dhugu irra guddatti. Shaayiin dhugaa hin jaalladha. Waan biraa ani suusii tokkollee hin qabu. Araadarraa bilisa jechuudha. Araada hundumarraa bilisa. Garuu buna immoo hogguu danfisanii hogguu seermooniin isaa san hedduu na gammachiisa. Hin jaalladha. Keessatti hin guddadheessi. So yaa. Egaa nama biyya kana keessatti industirii fiilmii Oromoo irratti bu'aa guddaa buusaa jirtu. Garuu yeroo tokko akkaataa tammatti hojjettu ispoonsara malee biyya keessatti dhuftee biyya alaattis deemtee yeroo hojjettu kana keessa wanti nama rakkisu baay'eetu jira. Maaliifanii hojii kana hin dhaabu kana booda waan kana dhaabee jireenya mataa kiyyaa qofa irratti yoon focus godhee naa wayyaafaa jettee yerootti murteessite jira? Yeroo hedduu murteessite. Asaantii irrattu lammadan dalagu je'eetiin ture. Lammada waan filmii ja'anuu hin dalagu funyaan hin naabaatu je'eetiin dhiisee ture. Maal tokkotti itti fuftee hojjettu si taasisaa jira? Amma kunoo fiilmii sadaffaadhaaf deemta? Maaltu jira seete? Araadni baanan san hunoo kana. Araada fiilmii qabda. Araada fiilmii teessee hogguu waan takka yaanni tokko sii dhufu akkanumatti teessee jechuudha. Yaanni san hogguu sii dhufu maaliif hin daleene jetta haate. Beetee ogummaa isaa ni qabdaa waa hunda ni qabdaa deebitee ammas xiiqii asitti hojjechuu hin dandeenye sani carraa yoo achitti arkadhee maaliif hin hojjenneedha amma beetee xiiqii gurguddaa saniitiitu akkaaniin hojjedhuuf ofarna godhe jechuudha. Andan sani alatti amma filmii dhiiseetiin ta'a maalabbaas filmiin kunii jettee taa'uu ni dandeessa ta'a. Garuu hin dandeessu. Teesseetuma amma namni wallisu wallee bakka amma booda ittiin deebi'u jetteeti wallee kana lammada ittiin deebi'u jetteeti dhiistee guyyaa tokko immoo maayikii kaasteetuma sirbitaami. Naman dhiisu. Naman dhiisu. Artiin akkasi. Qaama kee keessa jira sin dhiisu jechuudha. Sababuma saniifin ka'ee ammas dalaguun barbaada. Hogguu xiqqashoo wanni takka daddalagee boodatti maaliif hin daleene jeetiin ammas ka'ee dalaga jechuudha. Sababuma saniifin dalaga malee waan biraa waan hin dalaga. Garuu badhaasa baay'ee ittiin guurrattee badhaasi sunis akka isheen deddeebitee dalagdu ishee taasisaa jira. Badhaasa maaliif argatte hin gammad hojii hojjetteen? Hojiin hojjedheen Sandscribe. Sandscribe kan dhaabaa wayyeessaa. Kan dhaabaa wayyeessaa faan isaan badhaasanaa kanneen jiranii. Kabiraa immoo siyaatilitti illee ijoolleen siyaatil achitti waa'ee aartii daleedu isaan illee na badhaasanii jiranii. Minisootattis akkanumatti koominitii irraa illee badhaasa harkadheetiin jira jechuudha. Egaa utuu amma aaktarii yookiin waan gama fiilmii fi aartii kanarra hin seenne ta'e keeraat maal ta'uu dandeessi turte? Ogummaadhaan yoo ibsi jedhamu. Well, ani ogummaa adda addaa ni jaaladha. I don't know karaa kam akkasii fuudhee deemu hin beektu yoo aartii irra hin jiraannes jireenya kiyya kan tarii loltuu fa'aa wattaaddara fa'aa ta'uu dandeessi. No. Siifan irratti shugguxii fa'aa qabattee kana takkanatti dhaabbattee jirtu uffata gurraacha uffattee baay'ee nama sodaachisa waan ta'eef tarii safaa deemuu dandeessi laata jedhee yaadeen hin beeku. No. Loltuu kanaan qawwee sin jaaladhu ablee sin jaaladhu. Beete jireenyuma kiyya keessattuu lamaan sana naaf annama nagayaati nagayaan jaaladha beete. Wanni akka nagayaa na gammachiisu takka illee hin jirtu. Saniin fedha. Osoo amma ammoo carraa harkadhee wanna jedhe pilot ta'uu ni jaaladha. Pilot, okay. Yeah. Bikka adda addaa dhaqee viizitii godhuu waan hin jaaladha. Fakkaata. Maaltu beeka gaa fuulduratti paayileetis barattee? Ni danda'ama ta'a. Hin beekamu. Biyya adda addaa deemee ilaaluu waan hin barbaaduuf hin san paayileetii filadhee malee dhugumatti xayyaara sanii saalee of. Xayyaara fa'aa waan sodaattaa yogguu keessa teessoo fi keete? No.
Sitti toleetuma teesse. Natti toleetumaan ta'a. Egaa tamma sadarkaa guddaarraa nama gahee fiilmii Oromoo keessatti bakka guddaa geessee jirta. Contribution kee baay'ee guddaadha. Dargaggoota si booda jiraniif kana booddee ani kana gochuu hin danda'u kanatti milkaa'uu hin danda'u jedhanii abdii kutachaa jiranii fi dhaamsa akkamii qabda Keeri? Kuni waan guddaadha. Waan guddaadha. Ilmi namaa waan irratti dalagu hundarrattuu abdii murachuun nama saniif hin barbaachisuudha. Kan hin jiru jechuudha. Ani hoggumeeqaan abdii muradhee hin dalagu jedhee dhiisee ture beete. Garuu immoo maaliifin abdii muradhaa? Eenyu ka dalagu sanoo? Beete ani amma Ameerikaa keessatti yeroo duraatii fi namni beete dubartiin fiilmii daleede ana ture Oromoo keessaa jechuudha. Kun jechuun seenaa tokko dalagee jechuudha beete. Seenaan hin dalagee san immoo maaliif fincal je'ee dhiisa. Beete seenaan san itti fufuu danda'uu qaba. Arra yooni tokko dalagee borummoo kabiraa dalaguun irra jira. Iftaanis kabiraa dalaguun outcome-insaa hedduus hin gammachiisu ta'a. Garuu immoo dalage hanguma dandeessutti hanga carraa qabdu kanatti itti dalagi ilmi namaa hangi jiraatu yeroo xiqqoodha jiraannaa bara addunyaa kanarratti garuu seenaa dalaganii dabruun waan guddaadha jedheetii yaada seenaa alatti immaas waan jaalatu tokko dalaguu danda'uun keeti siifillee gammachuu guddaa sii kanna ani amma waan biraa hojjedhu naan jechuurra waa'ee aartii kanaa dalagii yoo naan jette gammadeetiin dalaga dadhabbiin illee dadhabbiin natti hin fakkaattu ajaa'iba kasitta. So akkas. Kanaaf namni waan jaallatullee waan jaalatu sanii jajjabeessite. Qabatanii akka dalaganii je'eetiin dargaggoonni shamarran jabaadhaan isiniin ja'a waan qabdanitti akka gaariitti dalagaatii fiixaan bahaa abdii murachuun nurraan eegamu abdii muratinaan ja'a. Nuti dubartoonni warra abdii kutannu miti jechaadha. Never. Abdii kutachuu isumayyuu abdii kutachiifna malee. Isuma abdii kutachiisna malee. Nuti abdiin kutanna. Nuti abdiin kutanna. Fuulduratti okeeraatirra maal haa eegnu fiilmii amma sadaffaadhaan nu dhufaa jirta industirii fiilmii fi akkasumas sinimaa Oromoo keessatti immoo maal buuseen darbuu danda'a jetta hanga fiilmii meeqatti sirraa eegnu waada akkatti nu seente deemtuuf. Ani amma fiilmiin hin dalaga fiilmii dalaguun naaf hedduu akkasitti nan rakkisu maaliif ekspiriyaansii waan hin qabuuf jechuudha. Garuu immoo waan tokko asirraa biyya tana keessatti jechuudha beete keessattuu wanni Oromoon laallata. So kanaafuu tokkoffaa sinimaa Oromoo jiraachuu danda'uu qaba. Amma kallattiidhaan kana laallatu egaa pirezidaantii keenya obbo Shimallis kana isaan laallata jechuudha. Waa'ee aartii kanarratti waan jiru jechuudha. Mootummaa wajjinis tahee tahanii jechuudha beete. Film industry Oromoo tokko osoo jiraateen jedhan. Orowood wayi. Orowood, yeah. Why not? Sure. Maali eenyurraa gajjirra. Bollywood jira, biyya India keessa. Hollywood jira. So kanaafuu nuti amma san osoo qabaanne carraa gurguddaatu namootaaf uumama jechuudha. Deebi'iti asa business illee qabachuu ni danda'an jechuudha beekte kana. Kanaafuu sanirratti namoota dhuunfaatii wajjin tahanii haala akkamiitiin kanarratti dalagamuu danda'a kaja'u sanirratti beekte amma ni agarsiisa yoo ni jee bakka takkitti galma aadaa Oromoo san qofaatiitu jira jechuudha. No, sun ta'uun irra jiru beekte. Ka ta'uun irra jiru maali fiilmii bikka itti agarsiifamu bikka adda addaa kan Oromoo magaalaa adda addaa keessatti jiraachuu danda'uu qaba. Maaliif yoo fiilmiin tokko asii bahee hundi isaaniitu hogguta katti haala itti arkatan beekte sinimaatti jechuudha. Akkas carraan akkasiisan uumamuu danda'uu qaba. Kanarratti I don't think so dalagan natti hin fakkaatu. So kanaafu kanarratti dalagamuu qabaan jaaga. Firiin qusannaa lafa gaarii irratti facaaftan borulattee hortee gumbii qabeenyaa guutti. Baankii Awaash. Artistoonnis akkasumas industirii kana keessa namni jiru hundumtu dhaamsa kee kanammoo ni dhaga'u akkasumas gama mootummaatiin dhaamsi kee kun dhageettiin qabaata fuulduratti
industiriin Oromoo kun immoo guddatee akkati yaadde kan immoo industirii mataa isaa danda'e maallaqa biliyoonaan biyya kanaafis galii galchu ta'e akka inni dinagdee biyya kanaa keessattis shoora olaanaa taphachuu danda'u. By the way, karaa filmii kanatti dinagdeen amma Ameerikaa jirtu karaa filmii kanatti hedduu ol ka'eewu dinagdee sani. Beete addunyuma irrattu jechuudha. Ameerikaanuu guddaa ta'uun ishee kan barame filmii isaaniitiin. Filmii isaaniitiin. So kanaafuu nuti immoo ganaa waan hin tuqamne qabna. Risoorsii hin tuqamne qabna jechuudha. Akkamitti aadaa yoo jenne aadaa keenya hin tuqamne kana agarsiisuu ni dandeenya. Jireenya yoo jenne Oromoon haalatti jiraatu jireenyuma isaa kanaafuu gabbaasnee addunyaa kanatti agarsiisuu sunuuhu risoorsii guddaadha. Beete amma Oromiyaa keessa waan jiruu fi kana biyya alaatti yoo agarsiiste ummatuma Haalawidii sanuuhu bar ati wannaa godhuuni harkisuu ni dandeessa. Gara kanatti fiddee akka isaan as keessatti dalagan godhuu ni dandeessa. Amma Somaalee keessatti deemanii dalaganii maalirraa ka'ee dharee isaaniitu bar isaan harkisee gamasi seenaatu isaan harkisee gamasan jechuudha beekte. So haala kanaan osoo nutilleen waan takka jabaannee dalagne ta'e isaan harkisuu ni dandeenya. Filmi keenya guddifachuu ni dandeenya. Nutilleen guddachuu ni dandeenya jechuudha. Yeroon kun ta'u baay'ee fagoo natti hin fakkaatu yeroo dhiyoodha. Atis immoo fiilmii kee sadaffaa irratti akkati milkooftu dhiyeenya kana gara Ameerikaattis waan deebituuf immoo imala gaarii siif hawwina. Yeroo keerraa immoo qusattee dhuftee gammadaa shoo irratti waan muraasa saba keetii wajjin dubbachuu waan dandeesseef immoo galatooma ulfaadhu siin jenna. Ulfaadha isinis galatooma. Cheers. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin baay'ee bareedaa akkasumas bashannansiisaa aartistii akkasumas taatoo daayirektaraa fi siinimaatogiraafer haadha fiilmii lama olii kan taate Keeraat Ismaa'eel Yesuuf waliin kan guyyaa har'aa taasifne kan asirratti goolabnu ta'a. Egaan sagantaa keenya kanarratti immoo namoonni ispoonsara nu gochuudhaan waliin hojjechaa jiran akkasumas dhaabbileen ispoonsara nu taasisaniin waliin hojjechaa jiran Itiyoo Telekoom, Baankii Awaashii fi akkasumas Ilillii Grand Real Estate hedduu isaan galateeffanna. Akkasumas sagantaan keenya guyyaa har'aa immoo akka kanatti bareedee simbiraan akka ga'uuf immoo ogeessonni kaameraa keenya Abdii Jireenyaa Biqilaa Mitikkuu fi akkasumas Waajjira dabaraan waliin turanii hunduma isaanii galatoomaa jenna. Warri immoo YouTube irraa nu daawwachaa jirtan YouTube keenya subscribe, like, comment, share gochuudhaan nu cinaa akka dhaabbattan isiniin jecha torban keessumaa biraa qabannee walitti deebinaa hanga torbanitti nama torbanii nu taasisuu.